amma dachaasin tokkoffaratti seeftii asfalligaal. Seeftii asfalligaal akkuma doktorii kana ijoollee mataan isaa wajjin maal jechuu bakkeem argitanitti qamaminaamin nama guddaa wajji oole. Takka. Muudii pirezidaantii maammee san dhiisi. Silaa basilkino an silkii isallee qabu tiktookii isallee feesbuukii sarchi godhee feekii natti fakkaate homo argee biroo kiyya sheer godhataniif hin dubbisiin. Namni dachaasi wal quba qabdan na dubbisiisa. Nama full sponsor irraa ta'uu jira. Na amana full sponsor. Hammasitti mootu ati yoo duraan sirbi sunillee dhuguma akka jedhan kanamaa ta'e rakkoo miti. Warri walaloo barreessuu danda'an yeedaloo qopheessuu danda'an baay'ee jira. Ijoolleen obboloonni kee Oromoo sagalee kee dhagayan tiktookii fi kanaa fi OBN irra sagalee kee dhagayan warri sponsora sii ta'u uf qaban kumaatama jira. Anaa nama kone oltu na dubbise no problem. Shilingin sumuni wanni si kadhachiisullee hin jiru jechuudha. Wal fi qunnamsiisa kun waadadha. Warra asli nu qunnamsiisi nuti sponsora full sponsora irraa taasi jedhee si qunnamsiisuuf ani waadadha. Asirratti maal taate akkas taate sirbi kun dhuguma keetti moo kanamaati minaamin jedhee obboleewwan kee ijoollee obboleewwan keetti walitti buusuun barbaadu. Amaanadha biraan nu gahi waan jiraniif kanuma keessan na dubbisi yookiin karaa keessan na qunnamsiisa. Isin galee miti reedidha jechuu ijoolleen sponsor sirraa ta'uuf. Kanuma adeeroo kenna kaan immootu isallee bira haa dhaabbannu. Bira dhaabbachuudha jechuudha. Lamaanuu jabeessuu qabna malee gamaa gamana itti duuluu hin qabnu yaaduma jedhuuf. Mucaan kunillee sagalee qaba. Nama aartiti jabeessuudha. Adeeroollee nama ifaajee walaloo isaan qopheeffate nama ija hin qabne rabbirraayyuu hin argatta. Ayni si wurno ija hin qabuumi. Akkanaat godhanoodhami rabbirraayyuu argatta. Sinigalemi hundaa bira haa dhaabbannu. Akka nama adeeroo sanii yaadee fakkeessinee kaan hamilee tuquun qabnu jechuudha. Hunduu obboloota kenna. Kun abbaa kenna, kun obboleessa kenna. Lamaan wajjinuu dhaabachuu qabnaa jechuudha. Maallaqa. Aartii Oromoo tana ka giddiin foolatee itti rarra'u jira. Osoo isiin ofirraa deemi. You are the farmer. You are qotee bulaa. Kan nyaagaa attedim osoo isiin jettuun embii isin keessa seenu malee warra jedhee itti rarra'u jira. Warra osoo ganamaa galgala aartiin Oromootu waamtu mootu rabbi sodaafaa dhiisu jira. Rabbi sodaatee faat keessaa deebi'ee baay'ee jira jechuudha. Amma mucaan kun hamilee qofa jabeessuu barbaada. Dachaas nama isa sirba hatee maarree ta'e jedhamuuf sirba koo maannim koo intin ayichilame ko. Fakkeenya yoo isinii kaasee fakkeenyaaf rabbi rahmata isaanii haa godhu amma walaloo fi yeedaloon baay'een sirboota artisti Alii Birraa irra hedduun kanamaati. Ka Galaanaa Gaaromsaa irra hedduun kanamaati. Warruma lubbuun jiraniyyuu irra hedduun. Ka Saaliyaa irra hedduun kanamaati. Lubbuun jirti itti dawwalaa gaafadha. Galaana lubbuun jira itti himaa itti bilbila gaafadha. Ka Andu'aalam irra hedduun kanamaati. La ka barreessuu beeku hin barreessa. Walaloo ka yeedaloo itti tolchuu beeku itti tolcha. Ka sagalee qabu mootu itti kennama wal gargaaree aartii tayaa jechuudha. Waan namni tokkochi oofuu danda'u miti waa'een aartii. Isinii galee miti. Kanaafi ምንም ይሄን ያህል እንትን አይደለም። ይሄን ያህል የሚካበድም አይደለም። ይሄን ያህል የሚካበድም አይደለም። ሲኒጋለሚ ሶ ከናፊ ሆማ ከተከቲ ሳንጀቹ ባርባደቲ ለማንኛውም አማ ደቻሲን tokkoffaratti seeftii ያስፈልጋል። seeftii ያስፈልጋል akkuma doktorii kana ijoollee mataan isaa wajjin maal jechuu bakkeem argitanitti qamaminaamin nama guddaa wajji oole. Takka. Muudii pirezidaantii maammee san dhiisi. Silaa basilkino an silkii isallee qabu tiktookii isallee feesbuukii sarchi godhee feekii natti fakkaate homo argee biroo kiyya sheer godhataniif hin dubbisiin. Namni dachaasi wal quba qabdan na dubbisiisa. Nama full sponsor irraa ta'uu jira. Na amana full sponsor. Hammasitti mootu ati yoo duraan sirbi sunillee dhuguma akka jedhan kanamaa ta'e rakkoo miti. Warri walaloo barreessuu danda'an yeedaloo qopheessuu danda'an baay'ee jira. Ijoolleen obboloonni kee Oromoo sagalee kee dhagayan
tiktokii fi kanaa fi OBN irra sagalee kee dhagayan warri sponsora fi ta'u uf qaban kumaatama jira anaa nama kone oltu na dubbise no problem shilingin sumuni wanni si kadhachiisullee hin jiru jechuudha wal fi qunnamsiisa kun waada warra asli nu qunnamsiisi nuti sponsora full sponsor irraa taasi jedhee si qunnamsiisuuf ani waadadha asirratti maal taate akkas taate sirbi kun dhuguma keeti moo kanamaati minaamin jedhee obboleewwan kee ijoollee obboleewwan keetti walitti buusuun barbaadu amaanadha biraan nu gahi waan jiraniif kanuma keessan na dubbisi yookiin karaa keessan na qunnamsiisa isin galee miti reedidha jechuu ijoolleen si sponsor sirraa ta'uuf kana kanuma adeeroo kenna kaan immootu isallee bira haa dhaabbannu bira dhaabbachuu artistii guddaa ta'uu mala mucaan kun keessatti yoo dhageeffattullee loqoda harargee waan ta'eef xiqqoo malee osoo warra olii kana taatee faasila haa caalu lammaffaa yani jalaariyan akkuma ijoollee taawwanii mee dhageeffadhaa sagaleen isaa yoo dhageeffattu haguma harargummaa saniif xiqqashoo arraba furdata malee sagalee haa caalu hunda qaba bar mucaan akkaataa isin itti hattuu gootan naan galuwan nama tokko sagalee isaa dhageeffadhaa yeroo dhageeffattan taalentii haa caalu hunda keessa jira wallaahi dhugaa sitti himaan dhuguma sitti himaan adeerolleen harargee innillee harargee warra duulaa jirullee harargee homaa irra arga dhugo yoo mucaa saniin gurraachina wal fakkaanne malee wanni biraa wanni irratti wal fakkaanuun hin jiru hunduu obboleewwan kiyya dhugaa sitti himaa garuu irra deddeebi'ee dhageeffadhe handachaasa hin dhageeffadhe taalentiin isaa jechuudha mooderni ka ta'e artistoota amma dura kara baha biiftuutii ba'an keessayyuu sagalee addaa qaba dhugaa nutti himuu jettan amma kanallee yoo ta'e asli wal nyaachisuuf jettan eessa namni waan garaa ofii dubbata akka waan namni ganda nama wal nyaachisuuf irriba dhabuu godhata gowwoonni as jalatti wal ka tiktokii kun jechuu dhuguma sitti hima annama gandaa fi gosaa wal nyaachisuu irraa haajaa qabu miti garuu mooderni ka ta'e sagaleen isaa dhaqii dhageeffadhu yeroo sirbu mucaan kaa fi haa wal biran kaayu baay'ee daalloqoda harargee keessa kaa fi haa barreessitam kaaba yoo jettu kaab haa hedduun fayyadamu mucaan as keessatti loqoda keessatti maalitti waa'ee seer lugaa beeytanii miti waa'ee seer lugaan beeytan isin barsiifna harroota waggaa 27 wanni isin baranneefi gaafa isin ija dunuunfattanii deemtan isin barsiisuu rabbuma isin wajjin na gube na dhageeffadha loqoda as keessatti haan fayyadamu fakkee baay'inaan akka ijoollee harargeetti haan fayyadamu it is normal bakka international artistii fakkaata wallahi rabbi kenneef asli irraa fudhachuu hin danda'u ebalu caalaa irraa fudhachuu hin danda'u kan irraa fudhachuu hin danda'u kaddoo irraa fudhachuu hin danda'u kennaadha artistoonni as gayan hundi isaanii walaloof yeedaloo ka qaban hin jiru baay'inaan kanama artistiin gurguddaan kun hundi walaloof yeedaloon kanama biraati isaan dhufanii sagalee bareeda qofa qabanii sirban malee namni walalollee ufii barreessee yeedalollee ufii itti tolfatee ufii sirbu hin jiru ani ko nama walaloo beeku tokko barreessisiisee doolaara 100 ka yeedaloo beeku doolaara 100 tolchisiisee kaameraa dura dhaabbadhee akkana jechuun wallaal waran kana jechuun maal taatan isin maaliif artistoota ammaatiif ka durii yeroo TV keessatti ilaaltuuf YouTube irratti ilaaltuuf stage irratti yoo ilaaltu maaliif baddaaf laga sitti fakkaata artistii durii for example Haruun fudhadha fakkeenya tokko isin kaaf Adam Haruun fudhama Adam Haruun inni nati teebbii keessatti duraan dhageeffataa turteef amma YouTube irratti dhageeffattuuf stage irratti dhageettu the same as tokko kennaa uumamaa qabanii meeshaan ammayyaa akka ammaa kun hin jiru international jechuun fakkeenya isin galee miti Ali Birraa fudhadha fakkeenya Nuhoo Goobanaa fudhadha fakkeenya Usmaayyoo Muusaa fudhadha fakkeenya warri maqaa isinii dhaye kun for example warri maqaa isinii dhaye kun yeroo YouTube irratti dhageeffattus yeroo kaaseetan dhageeffattus yeroo TV irratti dhageeffattus yeroo qaaman stage irratti dhageeffattus the same as tokko dandeettiin isaanii ka uumamaati kennaa aartii ganamaa qabanii jechuun galatoomi haloo daawwee hawwi haloo daawwee ani 96 yeroo baha dura xiqqoo Jubuutitti gaafa baandii wayii qopheessan qaama kiyyaan achi ture jechuudha sirba guyyaa san isin achirratti sirbita keessaa kaaga ammaa rabbi rahmata isii haa godhu yaadadhu kan maalni beeytanii sirba haloo daawwee keessaa waa'ee xalayaa san
Najibitulle marra amma keessan amma na keessa badeera. Fakkeenya Muktaar Usmaan Muktaar kan Norwee kan Umar Suleyman fudhu warra durii eebbisaa addunyaa fa'aa fudhu warra durii. Hambaan artistoota kalee hacee ture haceen jaraa wajji jaratti makame hin deeme. Kazzaa wadii amma Oromoon artistiin isin qabdu tokko hin jiru bara. Yallam xiqqoo eenyunni keessa. Booda gayaa nuti yoo gurraachi Ameerikaa hundi nu wajjin dhaabata mucaa hin gargaartisa. An faranjii gurraachi walitti qabee ana isin galabbate Oromoo diddiimaa hunda keessa. Anamma fedhii garaa kiyyaatti itti madageeffadha. Wallaahi kama garaa kiyyaa. Lisuma dhugaa rabbi amma ani dachaas illee badaa warra isa morme illee badaa warra isillee gara illee badaa jechuun barbaade. Ani maaltu waa tokko laata beektaa? Dachaas kuni suuraa gaafa inni karaa gubbaa taa'ee siyaadhe Sabriinaa maarroo malee jedhuuf halkanii guyyaa gabbayee barrii babbana jedhuufi isa ammaa kana yoo wal bira laalte nama tokko yooma bakka gaariitti argite qalbiin sifeeti beektaa? Isa dhugaa rabbi. Suuraa babbareedduu tanaan gadi hin finne. Ani ilaalchi kiyyamaa inni obboleessa kenna fedhu haa hatuyyuu fedhu dullaanuu harka haa fuudhu. Sigalee miti. Mucaan kun dhakaa tokkoon simbira lama Oromoon jettu san godhe. Akka gaariitti yoo jechuudha. Tokko sirba artistii kenna adeeroo kana uummata biraan ga'ee beeksisee fi lama ufillee ittiin beekame artistichallee razzaqet ufillee tarazzaqame haakii. Akkuma nama bajaajii bittee shifeeratti kennattuu kana jechuu bar. That's it. Adeeroo deengadda achitti dachaatiin arrabsaa birii turtan bar. Hanna jenneeti dhugaa walitti himneeti. Badii dhiifama gaafadhuuti hojjedhu si gargaarra jennee walitti deemna sobneegi waliin gargaarru gaa hin sobnu wal anaa miti hawaayee annaa kanaan dhufe. Isaan annaa kanarratti maa fayyadaati namni wajjira sirba hatuun biyyi seera qabdi seera waliin hanna kana jedheeni isaan wajoolluma ganda tokkoo ka isaan ganda tokkootu jaaramee anni rifadhee gisee waan san dhaga'u. Dooktarasni akka waan murtii guddaa kanaan deemaa godhanii odeessarree ilmaan sumuunidha. Anamma ati waan namni si jedhaniisi. Anama ijoollee meeqan arrabsaa oola marsi maa nama masrii deebifta you are big nama guddaadha mi nama ekspoorti godhu biyya Dubaay irraa maali waan akkana masrii nama deebiftu. Ana guyyatti nama kudha shantu na arrabsaa oola anaa gad deebee deebisu arrabsee. Fuuluma duratti deemtu. Buluukii fi wanni hin jiraatte dhugaadha. Am friend buluuk wal godhuun faan baguma jiraatte wanni. Amma yaanni kee. Ilaalchi ati artistoota kana lamaan qabdu maalin kanuma qofanatti akka dhuunfaa artistii guddaa fi artistii xiqqaa lafaa dhufa. Dachaa sagalee bareedduu qaba. Dandeettiis walillee qaba dhagaye. Walillee qaba. Jaarsi sirbatti deebisna yaada jiruun qabuun yaada sanii hin dhufne yaada. Jaarsa already haga dandeenyu gargaarre amma boodallee ni gargaarra. Dachaas ammoo amala hin qabu ni kijiba. Maaliif kijiba beekaa? Murtii tu kaleessa galgala na barbaadee jee viidiyoo waraabe. Saayiboota nam shanii wajji mana Andu'aalam Goosaatiin haga zahaa kudhanii jiran amma kalee guyyarraa eegalee. Farad kijiba nama akkanaa kana haa maal gootamee amma asli. Ka barreessuu beeku hin barreessa. Walaloo. Ka yeedaloo itti tolchuu beeku itti tolcha. Ka sagalee qabu mootu itti kennama wal gargaaree artii tayaa jechuudha. Waan namni tokkochi oofuu danda'u miti. Waa'een artii. Isinii galee miti. Kanaafi ምንም ይሄን ያህል እንትን አይደለም። ይሄን ያህል የሚካበድም አይደለም። ይሄን ያህል የሚካበድም አይደለም። Isinii galee mi? So kanaafi homaa akkas akkasiisan jechuu barbaadetti lamaanniyyuu amma dachaasin tokkoffaarratti seeftii yaasfalligaal. Seeftii yaasfalligaal akkuma doktorii kana ijoollee mataan isaa wajjin maal jechuu bakkeem argitanitti qamaminaamen nama guddaa wajji oole takka muudii pirezidaantii maammee san dhiisi silaa basilkino an silkii isallee qabu tiktookii isallee